eenyu inni caala beektuu isa caala. Asliin deema boona. Lakki kota sumaan wayyaa. Akka bareedu. Baay'ee miidhagdu, baay'ee bareeddu, baga geessan sinii jenna. Haamilanii jiru otoo nasiin bahe haamilanii asiin boona. Baakoo. Kennaa jetti. Maal godhama kee maal godhama. Kennaa kun barbaada. Kennaa si biraan qabu naaf kenna. Na dhooftii jedhe. Na dhooftii. Anmoo kennaa koo warra kanaa. Egaan ammas irra deebi'ee baga geessan baga geenye isiniin jedha. Baga dhalachuu gooftaa Yesuus Kiristoosiin nagaan isin ga'e. Anaamilee argaan jiru ta'uu baannaan asookaa keessookaa jechuudha. Egaa jeerii akkuma beekamu guyyaan har'aanaaf guyyaa addaatidha. Kiristoos fayyisaan nuuf dhalachuu isaati. Silaa kanan du'uuf ture, silaa kanan baduuf ture. Du'a irratti injifannoo kan naalaa kanaaf Kiristoosidha. Yeroo kana gaa yaadannoo isaati waggaa 2000 duradha kan inni dhalate. Mee maattusti dhaga'amu? Ani baay'ee gammadeera. Bakka du'uuf qabu anaaf du'eera. Bakka rakkina koo hundumaa anaaf fudhateera. Kanaaf ani baay'ee gammada. Guyyaa ayyaana gannaa kana anaan iddoo addaa kenneedha kanan kabaju. Egaa akkuma beekamu hunduma keessan utuu gaafanne guyyaan har'aa akka guyyaa isiniif guyyaa addaa ta'e beekamaadha. Mee yeroo kana kallattii mangara qophii keenyaatti dabarra? Qophii keenyatti dabarra. Akkuma beekamu gaa qophiin keenya jalqabaa kwaariin kunoo akkasitiin babbareedaniiti kan isaan jiranii. Kallattiimaan gara kwaariitiin darbina. Qophiilee baay'eedhaan nuti qabannee jirru obsaan hamma xumuraatti akka nu hordoftan. Mee utuu gara kwaarii kanaatti darbee waan tokko yaadachiisnuuni tarii qophiin qabanii nuun jechuu danda'u waan ta'eedhaaf. Mee qophii keenya tooraan. Qophiin keenya kwaariidha. Ittaanee walaloo baay'ee bareedutu qabannee dhiyaannee jirra. Akkasumas keeroogiraafii karaa daa'immanii isiniif dhiyaatu. Oduun bifa ajaa'iba ta'een dhiyaata. Akkasumas diraamaan jira. Akkasumas egaa tapha addaati kan jiru gaafiif deebii wajjin kan wal laallatu badhaasa kan qabudha. Koomedii gabaabaan akkasumas kan isiniif dhiyaatu jira. Akkasumas dhumarratti yeroo arganne egaa diraamaa nama barsiisutu qabannee kan nu jirru. Paastarii keenyarraa yeroo itti lallaba dhageenyus ni jira. Egaa isin haamilee nama qabu fakkaatanii harka keessan ol kaasaatii haamileen dhageessaa. Egaa yeroon kun yerootti kallattiidhaan kwaariin waldaa keenyaa gurmaa'aniiti kan isaan jiran kwaarii tokkoffaaf kwaarii lammaffaadha. Isaaniif bakka gadhiifnaa haamileedhaan nu simadhaa. Baga geessan. Ameen. Nama muraasatu ameen jedhee baga geessan. Ameen. Baga geessanii. Ameen. Haleluuyaa. Mucaan dhufeera. Ilma argameera. Akka mucaan dhufetti ililchaa guddaatiin hime.
dhufe ilma argameera dhufe Rana deebime mucaan dhufeera dhufe ilma argameera dhufe Isaan faarfatan waan namatti toludha. Mee saatiin keenyas deemaa waan jiru qophii garaagaraa waan qabnuuf kallattiidhaan yeroon kun yeroo itti keerogiraafiiti. To see me, yeah, never no, yeah, never no, to see me, yeah, never no, yeah, but me legit what ግን እስከ መቼ ማረሳው ጌታዬን ፍቅር ትዝታዬ በእድሜ ልጅነት ጓደኛዬ ግን እስከ መቼ ማረሳው ጌታዬን ፍቅር ነው ኢየሱስ ትዝታዬ ሆነ በጠዋት በማታ ኢየሱስ ያኔ ፍቅር ነው ለኔ ያኔ ፍቅር ነው ለኔ የማረሳው ያኔ ፍቅር ነው ለኔ ትዝ የሚለኝ ያኔ ፍቅር ነው ለኔ የማረሳው ያኔ ፍቅር ነው ለኔ ያኔ ፍቅር ነው ለኔ የማረሳው ያኔ ፍቅር ነው ለኔ ትዝታዬ በእድሜ ልጅነት ጓደኛዬ ግን እስከ መቼ ማረሳው ጌታዬ አንተን ፍቅር ነው ትዝታዬ በእድሜ ልጅነት ጓደኛዬ ግን እስከ መቼ ማረሳው ጌታዬ አንተን ፍቅር ነው Narra
मैं इजोले कोरियोग्राफी afamile intinata baay'ee tinata amale baay'ee haala namatti toluu dhaga haala ija namaa hawwatuuni baay'ee itti bifameera mee yeroo kana qophii addaa wayitu jira naan jedhanii wanaani himu ani beeku waansa kottuuti nu waamee gan nu fuudhii nu baasii jedhan amale yoo ta'e malee himu animmoo annan deemaati atitti Eshi komedi gabaabdu obbolota keenya irraa yeroo itti ilaalu ta'a. Obbolota keenya hamileedhaan gara waltajjiitti nu simadha. Eenyu inni caalu? Beektuu isa caalu? Eenyuma inni caalu? Buutaati immoo. Eenyu kan caalu? Eenyu inni caalu jettan isin? Isa caalu natti maal isiniin jedhe? Eenyu inni caalu? Innoodhaan inni caalu eenyu? Maal waan sana namatti mun jiru? Inni caalu eenyu? dhalateera amma sadii siiti amma waa'ee nyaata kootii sana maal gooti waa'ee nyaatichaa Fikirii nyaataa galoo akkati. argameeti Armaa ibiddeeni kun ganama nyaanne kottu mee duuka. ani deemu weessa dhagaa qotaa deema Kottu. Kottu. Kottu kottu kottu. Kana ni kana kottu kottu ni duuka. dhalateera Dhalateera. Kottu kottu bartaa ati. Isa caalu namatti uumamni mana kana keessa isa caalu eenyutu natti himuu danda'a? Dhalateera. amma kamii godhan anasuma taati deemaa gottaami waa barbaada Io akkasii maal yaade ol baana. ol baanu asirra ol baanu
Ulfaan. Isa caalu namni natti maa inni guddaan inni caalu eenyu? Isa caalu maal kan namni natti mudawama? Ese taa'e kiloon taa'e. Kunoo Taa'e ta'e. kun eessa ta'u? Taa'eera kunoo. Ilma Kunoo. taa'e siree kottas. Ila. Asuma. Ila. Taa'e kiloon eessa? Ani isinitti himne dhuunfaasinaa olii dubbiin olii tachuun gaarii miti boqotii malee. Taa'e ilma. Asigas. Ila. Dilbee malee kunoo. Ilma malee. Kunoo. Nggak kubayar. Salis. Waan si jedhu naadee si gaafu si gaba. Ish. Dhagaa ta'u. Asitti mataa kee lamatti baasu. Kanyatti ni nyaata. Ate. Mataa koo kun dhangalee warra keenyatti madan. Maal jedhe? Nar kun dhangalee warra keenyatti madan. Eegaa badaas mataa qabuun isatti boonaa. Utuu satti ana rukutaa iddoo isaa maaloo. Ati ulfina koo balleessuu kan hojjetamu akkamitti dubbii akkanaa walitti dubbattan? Nan laale lafa laalatti jedhe. Hojjeta mama. Waan asitti tokko tokko na deebisi. Inni caalu eenyu? Inni caalu eenyu? Inni nabi yeroo kun gumii yeroo baay'ee qaban. Hojii baay'ee qabasi. Inni caalu isini. Akkamitti caalan? Akkamitti caalan? Barkat. Dhagaata. Inni caalu ama? Situ jedhe. Inni caalu fooqii dheeraa tokko jira. Namni nama caalu nama fuudhe. Isuma baddu baafaa namni nama caalu. Koras. Asuma daa'imni hundi kee lama daa'imni. Kot. Nadeemis. Ani meera. Namni nama caalu eenyu? Namni nama caalu eenyu? Inni caalu eenyu? Maal jelle? Kun badaa gaarii. Nama caalu. Nama makiinaa qabu. Koras kot deebis. Nasirreeffadha. Nama baay'ee barate. Nama baay'ee barate numan qabu garuu. Namni nama caalu. Ati ulfina akkamii? Kana caalu. Namni hulluutti namni nama caalu. Kai jilbeeffadhu kai. Akkamitti nama caalu isa caalu koo ta'uu laaltati. Kan meeshaa dhumanatti namni inni caalu isa kam? Namni nama caalu furdaa. Amma gaa yeroo badiisa keessanii dhiyaatu. Nan deebisa. Natti mi? Baduu keenya irra moo? Himi natti. Baduu kee? Baduu jechuun koo asirra fiiguu jechuudha. Hin feena. Eessayyuu natti. Asumatti Nama caalu. lamaan lafa laalaa si kennu. Nama caalu. Ati mool jee nattaa sa'i. Nama caalu. Maalitti gaaffiin keessa maalidha? Inni caalu eenyu? Namni nama caalu eenyu? Namni nama caalu. Himi nafi? Nama dhiise. Nama dhiise namni nama caalu. Nama namaa dhiise? Ati lamaan qabe. Bai. Kai dhaabadhu. Maal jettu? Namni nama caalu nama dhiise. Nan argadhi. Nama namaa dhiise? Baay'ee waan ulfaataa deebiste. Namni namaa dhiise? Anu waan sirraa baradhe. Nama caaludha. Utuma humna kootiin akkas akka jedhu waan cimaan sirraa baradhe. Nama caalutu nama waan namaa dhiisutu Nama caalu. nama caala. Amma kanaaf gaa badhaasaan sii kenna. Badhaasa guddaan sii kenna. Maali? Kottas as deebi. Badhaasa. Kottu badhaasaan sii kenna. Badhaasaan sii kenna. Ati garuu namaan dhiifta? Ni iftamni? Nan dhiise kaleessayyuu nan dhiise. Dhiisteet? Nan dhiise. Yeroo darbee hoo? Nan dhiise yeroo xinnoo nan dhiise. Har'a dhiisteetta? Dhiiseera ammayya. Boroo? Nan dhiise. Akkas taanaan haa ta'u badhaasaan sii kenna. Kan ammoo fuunfadhuma deddeebisi. Malee nyaadhu. Akka ittiin namaa dhiisan barta waan ta'eef gaafa kana gartu namaa dhiisuu barta. Haa ta'u. Dhaggeeffadhu parastaamoolii miti. Gaafa kana ijaan agartu namaa dhiisuu. Lubbuma kootti sodaadhinee ture. Elaa guddadha. Ameen. Borin namaa dhiisi. Ameen. Ati nama waaqa otoof namaa dhiisi. Ish. Kan ammoo ilaali deebisi. Haa ta'u ilaali. Galatoomaa eebbifamaa.
dibamuun Paaster Eebbisaa dhiibbaa guddaa keessaa jira jedhame. Dhalachuun mucichaa nama hundumaaf jireenya keenyaaf dhalateen dhagahame. Biyya keenyaaf furmaanni kadhata qofa jechuun Paaster Eebbisaa dhaamaniiru. Dhalachuun mucichaa ilaalchisee lubbuun horii hamma hin jedhamne gaagaameera jechuun itti gaafatamaan dhimma qoonqoo obbo Ifaa Solomoon dhaamaniiru. Amma oduu bal'inaan hangafa oduu ture amma oduu bal'inaan. Mandara Beetlehem kutaa biyya Yihudaatti Fayyisaan dhalateera. Tiksitoonni horii eegan kan darabeen isaanii halkan ta'e dammaqanii hoolota isaanii utuu eeganii ergamaan Waaqayyoo isaan dura dhaabbate. Ifni surraa gooftichaas naannaa isaaniitti ibseera. Isaanis na'uun guddaa gammadanii. Ergamichi garuu hin sodaatinaa ani misiraachoo gammachuu guddaa isinitti nan hima. Kunis saba hundumaaf kan ta'u jechuun har'a mandara Daawititti Fayyisaan isiniif dhalateera jechuun itti himeera. Ergamichi akka jedhetti milikinni isaa immoo mucaa wayyaan itti maramee siree horiin keessaa nyaattu irra jiru hin argitu jedhee. Isaanis qabatamaatti mucicha akka arganiin mootiin nuuf dhalateera jechuun gammadaniiru. Namoonni ogeeyyiin urjii lakkaa'an tokko baabiftuutii gara Yerusaalemitti mootichaaf sagaduuf argamaniiru. Ogeeyyonni argaman kunis warqee, ixaanaaf qumbii harka fuudhaa kennaniiru. Riippoortara keenya achitti argamurraa odeeffanne. Dhalachuu isaan jireenyaan argadhe jechuun wangeelaawwii jabeessaan ganamaarraa sa'aatii 3 irratti nuti jiraanneerra abdii guddaa qabnaa dhalachuu Yesuusiin jireenya arganneerra jechuun faarfachaa turaniiru. Dibamuun Paaster Eebbisaa Baqqalee Xooqaa'oo Totoshootaa fi seexanoota magaalaa Buraayyuuf naannoo isheetti argaman kisaaraa guddaa keessa buusaa jira jedhameera. Amantoonni waldichaas galanni isaa Waaqaaf haa ta'u jechuun galateeffataniiru. Namni hafuura hamaan miidhame tokko akka jedhutti akka ibsutti utuu Waaqa hin qabaanne bannee nyaatamneerra jechuun miidiyaa keenyaaf ibsa kennaniiru. Akkasumas mi'a waaqeffataa kan ta'e okkotee xiqqoo, cuuphee, callee fi kan kana fakkaatan saaxiluun gubuun namoota booji'uun gara jireenya bara baraatti deebisuun danda'ameera. Biyya keenyaaf furmaanni kadhata qofa kanaaf jabaannee Waaqa kadhachuu qabna jechuun paasterii wangeelaawwii tajaajiltootaa fi jaarsolii waldichaa irratti mari'achuun jabaatanii kadhachaa turuun jijjiiramni biyya keenyaaf ta'eera jechuun namni haala yeroo xiinxalu tokko sagalee nuun ga'eera. Dhaggeeffattoota keenyaa oduun keenya ammallee akka itti fufetti jira nu waliin tura. Walitti bu'iinsa timaantimiif billaa gidduutti geggeeffameen iji timaantimii akka jirutti gaaga'ameera jechuun aadde Makartafaan ibsiteetti. Aadde Makartafaan akka jettetti badiin kan billaa waan ta'eef timaantimiin oliyyannoo qaama olaanaa istoofii jedhamutti dhiyeeffatus istoofiin murtii jallisuun timaantimiirraa miidhaa lubbuu isaa gaaga'urra darbee boolla hin guunnetti akka inni darbatamuuf itti murteesseera. Timaantimiinis boolla jalqabaa keessa yeroo muraasaaf turuun mala ammaltummaa hojjetameen boolla kan biraatti darbatamuun achi buuteen isaa dhabameera. Dhalachuu mucichaa ilaalchisee lubbuun horii hammana hin jedhamne gaaga'ameera jechuun itti gaafatamaan dhimma qoonqoo obbo Ifaa Solomoon gabaasaniiru. Namni hundumtuu nyaata qibaatiin itti baay'ate nyaatee dhibee biraaf akka hin saaxilamneef of eeggannoon nyaachuu qabu jechuun itti gaafatamaan dhimma qoonqoo obbo Ifaan ibsaniiru. Haaluma kanaan qaala'insi waan dabalee jiruuf namoonni ittoo biddeenni ittiin nyaatamu hojjetan dhadhaa, zayitii fi kan kana fakkaatu qusachuun dirqama isaaniiti jechuun obbo Ifaan dhaamaniiru. Namni ibsa keenya tuffachuun foon kiiloo tokkotti zayitii shuggee tokkoo fi dhadhaa fal'aana 6 naquun heeruu nuuf kennameen ordofnee qaama nageenyaa keenya qabanne tokkoon isaanii funaannee adabbii seera jala oolchuuf qophii xumurreerra jedhaniiru. Dhaggeeffattoota keenya oduu isaatiif kanaaf qabnu xumurreerraa qophiin keenya baay'ee nafanii waan jiraniif nu waliin tura. Hanqawwan isinii wajjiniin ture an dhalateeraa gammadaati. Ayyaanni bara 2022 kan gammachuu kan nagaa isiniif haa ta'u jiraadha. Saya Siraajichaa 9 ja'aaf 7 irra jiru nan dubbisa. Mucaan nuuf dhalateera, ilmis nuuf kennameera. Humni mootummaa isaa gateetti isaarra jira. Maqaan isaa Gorsaa Dinqii Waaqayyo Jabaa Abbaa bara baraa hangafa nagaa hin jedhama. Guddinni mootummaa isaatiif guddinni nagaa isaatii dhuma hin qabu. Inni teessoo Daawitiif mootummaa isaa irratti immoo
Isa ijaaras firdiidhaaf qajeelummaadhaan hamma bara baraatti isa hin eega. Hinaaffaan Waaqayyo gooftaa maccaa kana hin godhaa. Ameen. Nooraa. Har'a mandara Daawititti fayyisaan isiniif dhalateera. Inni immoo Kiristoos goofticha. Mallattoon isaa immoo kana mucaa wayyaan itti maramee siree horiin keessaa nyaattu irra ciisu hin argitu isaaniin jedhee. Ameen. Isa kana duwwaatu hin taane ergaa keessana ta'uu amantanii isiniif haa ta'u kunnoon kunoo jedhameera. Ameen. Deeqatu kun dubbadhan jedhaa ayyaana yoo ta'e iyyuu har'a ergaa keessan fudhattanii galtu. Ameen. Inni kunnoo itti sun kunoo siif haa ta'u. Ameen. Kunnoon kunoo ta'eera jedhame. Kunnoon kunoo ta'eera. Waa'ee seenaa dhalachuu Yesuus Kiristoos kan dubbatame achuma jannata Eden keessatti Waaqayyo gaafa dhalli namaa cubbuutti kufee nama kaleessa wajjiniin haasa'u iddoo isaatti gaafa dhufee dhabu Addaam kanaaf Hewaaniin gaafa dhufee dhabu dogoggora isaan dogoggoraniini seexanattis bofichattis isheettis Addaamittis gaafa firdii kennu abdiis duukatti kennu. Akka sichi deebee sanyii ishee keessaa dhalatu mataa ishee akka kan dhidhiitu akka dhufu mataa ishee kan buruksu mataa seexanaa kan buruksu akka dhufu itti dubbatamee ture. Sanyii kee keessaa kan seexana buruksu hin dhabamin. Achitti ergi dubbatame booddee deebi'ee karaa Isaayyaasiinis immoo dubbiin akka Iyyasuus Kiristoos dhalatu wanta namni hin eegin dubbatame. Yeroo hundumaa addunyaa kana kan raasuu fi addunyaan kun kan isheen ittiin waliin galle dubbiiwwan gara fuulduraatti dubbatamanii namni badaa hin fudhatu. Maaliif yoo jettanii uumamuma namaati. Warra waa'ee bokkaa waa'ee qaala qilleensaa himu kana al tokko tokko harkaa dogoggoraa waan taatuuf namni ofuma haasofti jedhaan yeroon itti dhugaa ta'u immoo jijjiira. Akkuma kana hawaasi addunyaa kanaatiif raajonni amma ammaatitu waliin simatiin jiru. Utuu waliin fudhatiin jiru. Tajaajiloota jiran keessaa biiroowwan 5 jedhanii doktiriinii hundumaa keessatti kaa'amee jiru keessaa tajaajila ammaatti biyya jeequ tajaajila raajummaati. Maaliif yoo jettanii wantoota fuulduratti dubbatanii akka namni hin amanne kan nama godhu wantooti baay'ee waan jiraniif namni waan gara fuulduraatti dubbatamu kana badaan fudhatu. Isha ta'u yoo ta'e isa ta'u jedha maleessa hin ta'a jedhee hin fudhatu. Tajaajila Isaayyaas keessatti iyyuu dubbii barreeffama kana keessatti iyyuu sabni Israa'el dubbii kana akka hin fudhanne kan godhe wantoota godhan isinitti hima. Isa duwwaatu hin taane Yesuus Kiristoos iyyuu gaafa dhalate iyyuu taqabbaladii kan inni dhabee fi dubbicha amanuu dhiisuu isaaniitu hin taane iddoon itti dhalate amanuu dhiisuu isaanii. Iddoo ati jirtutu si miidhe maleessa inni si keessaa biyya ga'ameen jedhe. Waa'ee Yesuus Kiristoos dubbii kaase biyyicha keessatti hin dhalate dhani wal hirkaa fuunaani. Isa jalqabaa waan gaafatamin isinitti himu eessatti kan jedhu ture. Nani gaafa dhattanii jedheen mucaa wayyaadhaan maramee moofaadhaan xaxamee eessa jiru jedhaniin. Beeta mangistii jedhanii eessa keessa qodaa horiin itti keessaa nyaatturra mucaa ciisu argitu nan isa sobdi Isaayyaas jedhan. Isumdi namitti isin sobdeeran. Eessatti eegaa tura waan ta'eef mana mootummaa keessatti eegaa tura waan ta'eef. Kirkirii guddaa kan kaase waa'ee Yesuus dhalachuutu hin taane iddoon itti dhalate ture. Mootiidha addunyaa bushaa waaqa samiif lafaati jedhamee ka'ee horii biratti waan horiin keessaa nyaattutti ciisa yoo jedhamu namni ishiin jettu. Iddoo ati itti dhalatte yookaan iddoo ati jirtutti ayyaana sirra jiru gadi qabe malee akka nama furanne godhe malee ati ayyaana dhabdee miti. Haalatti keessa iddootti irra ciisaa jirtu iddootti keessa jirtu sanatu beekumsa si keessa jiru akka namni hin fudhanne akka mootummaan iji isaa baname sin agarre akka miti mootummaan iji isaa baname sin argine dookumentii sana sirkatti hin argine iddootti keessa jirtu si godhe malee isaa wantichi kan addunyaa ga'udha. Namni galee amina jedhu. Haa ta'u iyyuu maleessa warri dursanii arguun irra jiru dursanii argan.
Itu warri mandara keessaa jiranii warri fagoo guca qabsiifatanii manaa ka'an. Inni safara keessaa yoo si tuffate fagoodhaa dhufa hanke. Yeroo baay'ee kan nama tuffatu warra fagoo miti. Iseen haala baluun beeyna miti jedhan. Ergi Yesuus Kiristoos dhalate iyyuu baala ilma Yoosef isa muka sooftichaa miti jedhaa turan. Waa'ee isaa baay'ee haasa'uu barbaadee miti. Iddoo ati jirtu sun akkati mul'attu hin godhu yoo ta'e iyyuu situ mul'ata ganama kana. Fagoodhaa dhufanii milikitaan lafi ulfinaa silaa lafi ulfinaa namni ulfinaa lafa gadi yoo jiraate iyyuu milikita qaba lafi inni jiru. Lafti jirtu kana booda milikita godhata. Waajjirri jirtu kana booda milikita godhata. Biyyi keessa jirtu kana booda milikita godhata. Ameen. Kokabii isaanii duuka deeman kana isaanirra baasu ilaalaa gaafa dhaqani lafa mee qodaa horiitti jedhame sanirra tophedee bu'e. Harki fagoo si geessu. Harki lafa jirtu mul'isu. Harki isa siin jedhame sana si raawwatu. Hixaan kee dhufee irra siifamu. Xiyyi isaa dhufee si argata. Ni har'a na argata jedha. Ayyaana godina ayyaana warqaa yaatanii galan godina. Isa sagalee fuudhanii galan godha. Nama sibiraa qabi har'aa jedha. Xiyyi ulfinaa sun sirra bu'a jedhaani. Si argata jedhaani. Dhukattee naftu jedhaani. Hin mul'atta jedhaani. Gaafa dhufa. Kan maqaas balleessatti suura safaraati waan shakki. Kan si furanne suura safaraati waan shakki. Kan galsi qabu barbaadu suura safaraati waan shakki. Kan maala mucaa waan tokko beeku namti si jedhu suura safaraati waan shakki. Hankee fagoodhaa waan dhufaa jira. Nama mana harka isaa nafu. Maqaa gooftaa Iyesuusiin. Ifa si mul'isu fagoodhaa. Ifa si mul'isu carraaqee. Ifa carraaqee mul'isu. Fagoodhaa Iyesuus irraa dhufu. Har'a waan kadhadhaa. Warra si nuffee biraan si kaasu. Akka isaan deebi'anii silkii kee illee hin argan. Akka isaan barbaacha meeqaan gara kee dhufan. Ta'eera! Cinqati yookaan siqaay Maariyaam tasaqaayyaa ibbina Maariyaam keessa dabar mucaa abbaanii faatii haadha gidduutti dhalatte irratti iyyuu hin argan yookaan abbaatti gattee baddi yookaan haadhatti gattee bada yookaan nama kennanii badu. Ergi mucaan mul'ateeti Yoosefiin deemee ofitti fuudhi kan inni deemu. Yaaddumma kana keessa jira. Salphidhamma kana keessa jira. Isa iyyuutuu garaatti baattee immoo lafa immoo kiiloomeetira hedduu deemte. Mucaan immoo dhalate. Achi immoo mucaa fuudhanii gara biyya Gibxitti immoo ganaa immoo sokkan. Rakkoo baay'eetu isaan mudateetu dhalate. Dhalatees ka'ee immoo wanta inni ta'e waan baay'ee beektu. Umurii inni biddeen nyaachuu qabu umurii dargaggummaa isaatiitti tu'a gabuu taa'uu jalqabe. Somaaf sagada walgana furtama guyyaa furtama ta'a. Seexanni isa iyyuu beelooftee ta'a biddeen nyaadhate. Beelli umurii wajjin deema. Umuriin itti inni biddeen gaafatame sanadha. Malee sooma isaa duwwaa miti rakkoo turaa kan akka inni nyaatu kan isa godhu ture umurii sana ture. Akka inni waan soomarra ture qofaaf utuu hin taane seexanni kan isheen argatte umurii isaati. Umurii nyaachuu qabuttitu umurii itti dhagaa daabboo godhanii nyaatanidha. Nama taatira mukas balas hanyu godhama deema waan margee nyaataa deema umuricha sanaa fudhatteetu mee dhuguma dhagaa godhikaa daabboo godhikaa dhagaa kana kan isheen jetteef itti fayyadamteeti. Al tokko tokko seexanni lafa rakkina kee ilaalteetu achiin sirkutuu barbaaddi. Waaqayyo immoo mataa ishee siidha. Sana biran darbe ol baay'ee immoo gara darbadhattee dhiisa siin darbe waan amma kana darbee ka'eetu isa wajjiniin jiraatu isa kaasharii isaati isa wajjiniin oolu. Yihudaa haala isaa irrattis girrigirrii dhalata isa iyyuu nama awwaala akkasittiin qawweetti qabanii eegu. Du'aan isaa iyyuu siqaa arge. Hamma kana keessa darbeetu maqaan isaa dinqii jedhame. Maqaan jira. Maalumaan siin jedha Yesuus maalumaan siin jedha waan barbaadde hin fudhatan. Maalumaan siin jedhaan barbaachisu. Jadi tokkuman ta'a. Nu dhalateera akka jedhamu godhe Waaqayyo bara hunda. Yeroo waa'ee Yesuus ka'u waa'ee Maariyaam biraa nafu hin caafame waan ta'eef. Macaafa qulqulluu keessatti
Itu namni tokko maqaa ishee hin kan hin bu'in yeroo baay'ee Maariyaam. Maal takka godhe isa isheen garaatti baatte. Isa isheen deesse. Har'a Waaqayyo ulfina si keessa jiru sana akka inni bakkee ba'uudha. Ameen. Waa'ee achitti dhalatee bara akkasii dhalatee sana dhalatee mitan. Ansirratti raaja. Inni si keessa jiru har'a dhalata. Ameen. Hin kadhanna lafa gaarii. Sabuno barakina najana barakina barakina najana barakina rapatun debe kaya soskana isawaleyo 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 sejiyoni isawaleyo 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 insan wadayo insan wadayo insan wadayo insan wadayo insan wadayo ename hola magazine insan Yesus. Arrawana ramana ketti dalam.